amma gumaa isaa baasuu dhabuudhaaf qaalittiin Ameerikaatti deemaa jirti jedhan akka garteetiin namni biyya keessatti siin qabne wallahi gurbaa galaafattee deemaa jirti gurbaan enerjii fixateeti. Amma tooftaadha malee gurbaan kun jiramoo hin jiru jara keenya namni laga kana badeechi bahuu hin danda'a hin danda'u bara. Taphtaa goraa koppiliin goraa. Namitti yaalii guddaa godhaa jirtidha wallahi baay'ee nama sodaachisa haalli jira. Baay'ee. Amma kanaafuu gurbaan kun maal ta'uu qabatte? Tokkoffaa irratti gurbaan waan haa ergu sii galaa amma re'in tana jalaa na baasuu qaba sii galaame. Maaliif yoo aree tana jalaa bahee halkanii guyyaa dhimma kana hordofin dhimmi kun hin hordofu. Wallahi ati qalbii seetaami. Asiriyaa dhimma kana ganna galchee yaadamma asiin kaluu dhimma kana halkanii guyyaa hordofuu qaba. Mucaan yoo dhamee halkan guyyaa dhaabatee sagaleen ta'inii mucaan kun nama du'aati sii galaa. Akkasii michuun kun illee nama guddaadha amma yaada isaa kennatu. Mucaa gudeedame kan. Baddu michuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هركان تابتا ورا متى كوبلين كورا. أني جد ما نفولو ده بسبونا. أني كجدو رجعت عبر دبينا نفعل نقله. غربا مكينا ميلين كودشاني فراتة ملك جرا نامني توكو أجندان كديم. جل كبر تيرومو في صدركا درا رتي علي غدا جروكه سان ما توكو يجو. ما ليفي غربا كنا رافكين يفضل. Ini rumah jadi abu fi koratur. Yo amo di rumah sadarka kanat heru mudah nama sadarka sagale lagi anjuru. Ya anjir. Injira debat. Ini rumah kapakke na budak waktu mucang kun ini rumah karena heru mudah aja cai zati sih galap. Ya duga. Ya ada si heru mudah fi sadarka lama farati ya lajra yo mucang yo iti wal kunnamne jira. Haala kanaan ammoo gurbaan abdii nu cabse jechuudha. Nuti akka heerumne akka manatti hafnu nu godhe. Dhiirti durri hin fuuti taa'ammaan heerumti. Sababni kophaa keenyatti mana ijaarannee keessa galuu hin dandeenyu. Mana yoo jedhu isinii galaa mana namni ijaare barriin kabanaa gartee takaafaa gurguddaa kana kabaname kana seennee keessa rafuun ulfaata. Dandeennee kophatti ijaarachuun ulfaateera waan ta'eef. Kanaaf ammoo heerumu malee carraan dargaggeessi waa argatu jiru. Hantuun nu boolloo fi qotatee itti galaanu amma boolla namni itti qote kana seenuun hedduu takka nutti ulfaata. Akka waliigalaatitti. Inni lammaffaa dhugaa dubbachuuf intala tana sagalee ta'uun carraan haa kennuu keetiif galatoomi dubbii akkas tokko haasaan dhiifneerra afaan lama qofa dubbatan dubbii akka shari'aa muslimaati. Tokko waddu dubbi. Inni si 25 ol tarte mallaqa qabaattee yookaan nu fuudhu mallaqa ofiititti. Yookaan durbummaa qabaatanii ta waggaa 18 waggaa 20 ingiliisiitiin fuudhu. Jiddu galeetti konkaa ittee badhe mateettee mallaqa kuma baanaa 20 baanaa 30 dhiifnee jira jedhan. Yookaan nu fuudha nu danda'a. Dulloonni jechuudha. Yookaan fuuna. Kana lamaan keessa dubbii kanallee itti nuu hin boona. Waliigaltee mallatteessu agriimantii mallattaa'uu qaba. Amma jala kana jiranii barquutuun isaatu nagaa warri waa qabu warri waa hin qabne illee nagaa dubbiin tun saafiidhaa taafittee jirti. Saafii wal harkisime. Dubartii walumaa galatti saafii nama lamaa waan kana filate dhageeffadhu. Walumaa galatti dhageeffadhu ila dhageeffadhu boona. Dubartiin durbummaa qabdu dhageeffadhu. Dubartiin tokko saafiin nama du'e jila du'e waa. Allahumma raami jedhitu. Kita sare, gifti yang kena fi jiru nar gubar, cayu fitu gura rabar ko. Kalban. Dibalaman nagai kai ga gote busani fakkana sidaate dubben singalu. Safi gide maka isa do. Allahumma raam jedhitu. Nalai rabba ko. Tokko fa irrat dhageeffadhu. Dubartiin waa lama nu tadingilii qabdu isin fuunaa. Fataa jiraadha. Ta dingiliin qabne wallahi yoo gabbartanii nu fuutaniin alatti nagaa waliin hin jiraannu yoo qeettillee waliin galle. Baadoon Salminaa yu bari salminaa yu kama Mee jarra dubbii kee dammaan qabe dubartii waggaa 30 olii nurraan naannessina. Maaliif beektaa waan akkana isiniin jedhuuf qomoo kenna moggoo kenna jara kenna. Durbummaan
dogongoraan harkaa baddi malee jaalatteen balleessu dubartii wanni hidda waan akkanumaan gajjiguu miti. Lammafarratti immoo durbummaa qabaattee dhabdee dubartiin teenna ta Oromoodha. Maasha Allah miskiina ofii gargaaraa jiran. Ofii mana ijaaratanii itti heerumtaa jirtan malee jaratu mana ijaarata jaran meeshaa mana keessaa bita. Wanni kanaan quute Ati sitanii maal jiru. akkatte sababa dubartiin durbummaa hin qabne si bu'aa buute. Nu bu'aan buune ati daabboo gurgurattee dhiyaattaa. Hiree ta'e fayyadamtee hiree namaa irratti dhiibbaan geessisaa fi bidhaadhe. Daabboo riyaala dhibba lamaan bittee kuma sadi irraa fudhattaa nu Akkami miskiinni akkana bakka illee yaadamtee fayyadamaa bal'aatti jiru. rabbi sodaadhu ati nama guddaadha waan akkanaa dhiisi kaati. Oromoo no. Uummata koppiliingi godha sheerillee godhame maal jechuudha. Abbo yoo fedhan haa godhani. Ajaa'iba wal. Koppiliingi. Nama lama Membara yoo takka takka ta'an. taa'amee warri koyina keessa qabdan. Koyina takka takka membara ta'a. Baariyaalii manaa olaa ka'u. Ani guyyaa kana arge. Durbaan jiran akka warra Guyyaa kaan maal hojii jechaa ture. sadaqaa kadhata. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Lan fuudhaa jechaa jira. Membara ta'a Sadaqaa Oromoo membara ta'a Ujjaraati. Ila dhageeffadhu Sadaqaa meequu raggata. membara manaati aayilaa fi dubartii gurguddoo Membara maasha kun Allah membara maaliif akka baariyaaliin manaa jalaa gadi hin duune. Jabeessa akka itaanaas gargaaraanis. Wallahi billahi ani harri yoo saafiin dhayna rangalfadhu angastii ni jirutti. Amma dhageeffadhaa walumaa galattu. Amma isin qoosatti hin deebisina. Waa'ee ilma namaa nasbee namaa dubbadha. Wanti ani asitti si yaameef gurbaan kun nu qaba abbaa biraan qabu. Gurbaan lagatti bade. Dabqoota illeen faayidaa inni fayyadameerra miidhatu caala. Dhugaa akka dubbannu taate. Qaallittiin tun amata meeqa guutuu ka waan argin amata meeqa guutuu laga goge jiise gurbaan kun amma. Rabbi walumaa galattu shamarran teenna warri shamarranii dhageeffadha. Waa lama yoo qabaattan gabaan isin harka. Tokkoffaa dubrummaa yoo qabaattan. Lammaffaa mallaqa jabaa yoo qabaattan yaaddayna. Mallaqa illee yoo qabaattan abbaatti yaadda sallee. Wallahi billahi ani. Yookaan durbummaa qabaatu ila yookaan durbummaa qabaatu eega dubartii taate. San dhabde taanaan mallaqa jabaa qabaadhu. Nama amanee kabare sin beeku nan beektu yookiin abadan sin beeku nan beektu. Yoo ka durbummaa duudaa ta'uu qabaatta. San hin qabdu mallaqa jabaa qabaatuu qabda. Amma raggataa dubrummaa qabattee gaafa isiin si bira dhufte dhageeffadhu. Dubrummaa qabattee si bira yoo dhufte waliigalteen keessan dubrummaa qabaa kana jabeessisee haara. Gurbaa raggataa wali kutate maal wali kutate sa? Dubartii wayyooma. Auzu billah waan baalagee naasaynaa jiran. Astaghfirullah. Amma dhiisaa waan baalagee naasaynaa. Amma mee nasbeen namaa tun akkam ta'uu qabdi. Amma fakkeenya roozaanii kadiiriin dhugumatti ni miite wallahi lajii. Maa akkamitti miite beekanii? Kan jalqaba takka dhagahi nasbeen namaa taphatee takka jiru gurbaan mana miliyoona 60 argate makiinaa miliyoona 60 argate mucaa waan tokko hin taane callisa dhugaa rabbi waan obboleessa saafi ati bar miliyoona 60 miti bar amma miliyoona 60 kanatu caalamu dhageeffatu saafi dhageeffatu miliyoona 60tu caalamu gammachuu isiin halkan tokko gammaddutu caala natti mime nde walii beekuun gaarii bar kana nama naal gartillee kannite tuma bultaatiin sobiniitii kuni jaartii miliyoonitti birrii gurguratee Tokkoffaa irratti dhagahi saafiin chaampoodha yoo dhugaa sitti himu taate. Tokkoffaa irratti nami chaampoodha qalbii hanqata. Amma saafiin qalbii hanqata yoo ati waan takka gaafatte yaadaan siin deebisu. Sii waa daguu guddataa sii galaami jazbiisti buusu. Beti saafi yaa cabsu wallahi wayde ijoollee fitna amma walumaa galattu saafiin fayyaan qabu jennee bira darbinuu ree bakka tana Gizee maqaa inni birriitti gurgurate obboleessa kiyya waan bilaa jedhamni ganna Arabee ol galchinaa fi qoy arabee dullatti isa guree tana ta'a.
kiyaarri bichaan muxxee tana doomsee gurraachise. Ulaa seentee dhooftu saafii qoy. Arabbitti kakadhee kiyaara keessaa luqqisiisaa fi cuqqaali arabi hosseeni. Isa waliin arra. Dabbo arabi halkan rabbii ilaalaa bula bara. Halkan rabbii ilaalaa bula. Gootii arabii bara aggaxaaf hin geete. 24 saa'a wallaalchi. Nana. Rabbi sodaatu arabeedha. Rabbi hin beeku. Namni arabeedha obboleessoo nama qabrii diigi arabee foo'inaa lillahi. Abaddan arabee harkan kaawan. Arabeen araba malee oromotti hin agarsiiftu soduutu. Hin garsiiftu. Wallahi billahi. Arabatti hin agarsiifti araba tokko bira gala beektaa akkuma haadha manaatti gala. Arabeen akkuma waan heerumteeti bamma arabeen litti morra heerumeeti. Walumaa gala haadhuma kamsoo yoo jedhanillee akkasuma isii. Si lama baddee isamoonii kanarra ishette abboo. Dullachi biyya Gabichi lukkuma kana tol gure baddu kai nagaa saaboo argaa qabee arabee. Wallahi billahi saafi sirraa sirbiti arabeen tuqin. Ana bichaa sodaachan daabboo ilaalee. Dhaggeeffadhu saafiin arraba dantaata kan godhu araboo haga fedhe. Cillaa ifateetumaan jala dhaabataan ta'e namatu anatu sodaata arraba isin hundarraa nama arge ana rabee sanii fi Saafii muudi galee saafiin bakka dubbiin itti jabaattetti hin booyaa bar. Saafi yoo booheen ala. Wata hiittoon isaan jira. Allah yoo bara dubbiin itti jabaatte saafiin hin booya. Ajajaan ta'uu fi diduu gastii banatee booya baaraaliin ol ka'uu dinnaan bara. Hin booya. Abboo saafii maa galtee bara dubbiin misira wallaahi lafi. sanii miti saafii yoo ajandaan argatin manni isaa faalaariin argatu beeyta abbama fedha fideedha warra Dubaay kana ta'e warra Kaayiroo ta'e tokkochatti baafnaan kalaas ol guute nama. Warra Dubaay bara dhageeffadhu aayidaan isaa maali beekta warra Dubaay torbaan tokkonidha torbaan tokkoni faarsa. Faarsu malee hin jiraatu dha'u malee hin jiraatu. Gaarummaan saafii qoy. Saafii gaarummaan isaa Dubaay bara akkasuma woqaree osoo dha'u dhaqee waliin suuraa ka'adan ta'an qabu. Gaafa achi ga'een faarsaa bara abbama fedhe faarsaa. Guyyaa Ani deenya dhageeffadhu raggataa golbee. Suuraa saafii kan inni mudawwara godhatee gaba karaa keessa deemu takka absaree karaa guddoo takka xiqqishuu takka ol bira hidhan jedhe. Saafiin bargaafuma toopa arabaa uffatee koonsartii dhaqe akka nama masgidu rahmaa deemu. Wallahi namni kun cinqillaatii xiqqaan qabu rabbii kiyya akka kadhe dhageette. Saafiin ka qooyi saafii surreetti fiigalle gurbaan kan taarootii qaba surreen Saafiin godhatu. akka hayawaanaati maaliif jedhi. Namni nyaata likkii malee nyaatu qaayidaan isaa qaayidama hayawaanaati bara amma saafiin guyyatti yoo xiqqaate kiiloo 30 hin nyaata. Adagaan fedhe yoo irra bu'e saafiin hin dhaga'u miidhama malee namni isaa adagaa irra geessa. Saafii isaa surree godhatu gaafa taphanni taphatu suufa gurraacha tokko irratti arge takkaa uffata surree irratti argee hin beeku. Saafii surreetu isa beeka moo surreetu saafii beeka saafiitu surree beeka waluun beeka Inni gudee Ayyee. Amma nama du'aara har'a takkitti bichaa mana kiyya kootaa guyyaa biraa baay'ee isin kaddoon. Waati maal taate? keessaa isin affeereera. Maaltu maal ta'e? Wallahi billahi warabbal kaaba waan jazaati jazaa dalagadhaa kootaa. Jazaa guddaa nama waan kanaa ture ka biyya kanarraa qabamee gara biyyaa importi ta'ee gara Dubaay deemee mucaan ka du'aati hawaalaaf itti kennatee bira kaayatee achiin dhoowwate. Kanaaf har'a takkitti bichaan bira kootaa please awwaan dhugaa Mucaa diraama 40 wayii saniisa? wallahi isaniif isin affeeraadha dhugaa rabbi. Waa kaardillee isinii guutan kaardillee wallahi. Maamiyyoodha maamiyyoo. Asala jira. Birrii 50 na ergi diraala 50 manaa dabar duwwaa 5 42
wallahi soddomii saddeet jaatama ni saddeettama. dabarsa waa takka rakkoon hin jiru Ergi nama arfaa rakkisa waa. Aboo dhaga'i raggata aboo dhiisi kun nasbee namaati birriin takka ittiin nu garaa nama nyaatteeti. Deemi dhagiiti nama sagalee ta'i donqooro. Kudha lama hin oofnaa sana booda saa kudha lamarraa ajandaa nasbeetii waan kana akka namoonni hundi harka keessa galfatan abbaa isaallee suuraa kaafanneerra makkaa jiraata namni kun hundi isaanii warra bizinasa dalagu bizinasa hawaalaa warra mallaqa gurguddaa biyya kanarraa oofu obboleeyyan isaa abbaan isaa haati isaa gaddiqqaatu guyyatti qaban ilmaan Kana kan nyaatame mucaan maammiyoo kadhu kana kan san nyaatame. keessa gurbaan tokko gara biyyaa ipoortii ta'ee Dubaay deemee Dubaayitti mucaa kana saame. Kanaaf hundumti keessan billaa aleikum. Mallayni kun immoo akka Gurbaan bawwaa kamee guddaa itti maamiyyoo qabaa kana jechuudha. sa. Inni waan biraati miti nama beektanii sagalee manaa naa ta'uu barbaada. Wallahi rakkoo jabaa keessa jira waan namni jechuun waan afaanitti deebi'e hunduu salphama jechaafi malee birrii namuma harka kiyyaan amanee itti kennee biratti garatee dhooyifadhe. Bakka namuma na bira dhaabatu tokkollee dhabee biyya kana keessaa nama mararti iyyataa dhaqee na dhukkubaan mootu wallahi Oma godhu bichaa dhabee anam waan biraa bira taree biyyuma kana akkuma itti galee bakka biyyuma Itoophiyaa jedhamutti deemu na godha jedhaa ture beektaa. Sadarkaa Maasii agarsiisaa maal rakkina qabaami. Ebagaan kennaman dalaynere koo isa agarsiisaa gasa kana albaasatti. Namichi isa kana namichi kun isa kana biyya kanatti mo'allata ture nama biyya kanatti illee isa beeku achi bal'isi. Gurbaan kana Seeboo gurbaan kun nama abbaan isaa Gurbaan kun waan nama keessa hojjeta. Abbaan isaa mana jawwaalaa keessa dalagaami isa. Tolee zakiyya kana yoo taate haati isaa hundi na bira jirtii mi'a na maal taate isa. Maammiyyoo birrii maqaan isaa qaba ispoortiin biyya ittiin baafate eenyudha. Ilaan bakka godhame. Saafi. Oyye. Saafi. Amma akka gootu dhageeffadhu. Mallaqa gurbaa kanaa nuttillee si cinaa buuneeti wallahi anallee baay'ee keessa garaa na nyaate si gargaaraa tokkoffaa amma sirraa gadi bu'ii viidiyoo dalagi. Sa'aatii akkanaatti xixiqqaa guddaan keessan irraa nafina ilma Oromootu nyaatame ilma Oromootu saamame jedhi nama isin jaba jettanii nama isin jala tantu mallaqa namaa kana nyaate sa'aatii sanii waallee ni agartan ni taajjabdan akka namaatillee ni barbaaddanii hattuullee hojjaan baafattanii nu argamaa jettee viidiyoo dalaguu qabda jedhu osoo guyyaa natti himte guyyaa nullee dalagee ture. Kanaafuu amma gurbaa namni kun nama hedduu nyaate amma namni keessa natti himate nama hedduudha. Wallahi amma anillee mana ni cufaa asirraa gadi bu'ii viidiyoo dalagi viidiyoo walakkaa sa'aatii booda gastiin seenta nutillee dhufnee hattuu ta'e kan inni irraa namarraas mallaqa saamaa ture mallaqa hin saamne jechuu hin danda'u. Nama hedduutu natti himate nama kanaan ragaa hedduun na bira jira nama. Nama jaha irraa fuudhee nama jaha irraa fuudhee mataa kiyyaa itti bilbilaa ture. Amma wayisaa bimaan adeemsuu jedhe sagalee. Mataa kiyya nama jaha inni Maal jedha? Diraama kuma lama diraama kuma sadii afur waan akkanaa kana galchaa ture. Kanaafuu hanga dandeenyetti obboleessa keenya kana bira dhaabbannee diraama meeqa nyaattame ittisa? Diraama meeqa nyaattame obboleessoo? 47,100 birrii kiyyaa maka isa bira jiru. Diraama Immoo kuma waan kana 41. Subhaanallah. boona namni biyya kana namni waan kana hin beekne hin jiru. Jaarsummaa wanti teessisanii Kuma 47 fi 100 jaarsiitiin. Astaghfirullah. Kuma 47. jala kanatti barreessuu Diraama
bara jara keenya diraamaa bara ilaalaal 47,100 jechuun waan nasbee jireenya nama tokko guutuu umrii guutuu biyya sanii fixu jechuudha. Bara yoo xiqqaate mallayni kun mallaqa amata 5ti bara. Amata 5. Namni amata takka ji'a takkatti reyaala 1,000 kan argatu bara diraama 1,000 walirraan kaayatu. Yoo xiqqaate waan waggaa 5ti. Waan jireenya ofii guutuu inni itti laffa'ee dhabe ilmi namaa fudhatee kisha kaayyate na biraan qabduu gaafa namaan jedhu Oromoo ta'ee Oromoo dubbata. Akkamitti ilaaltan isin? Namni kun nama kaampaanii qabu, nama garteetiin kaampaanii keessa dalagu. Dhageeffadha. Liqaatti hin kennine wallahu aalam tarii waa karaa biraatii walirraa qabaachuu ta'uu danda'a. Kanaaf nu haa dhiyaatu. Inni gubbaa kanarra osoo inni dhufee anamma jechuun biyya kana keessatti namni jaarsummaa lafatti jechuudha cikichiki hin qabne lafatti taa'anii jaarsummaa nama 8 kabaabaa Nuuraddiin faa keessa jiru namoonni bebbeekamaan biyya kana keessa jiru lafatti taa'anii nuu dubbatanii hin galchaaf biriin isaa na bira jira jedhee amanee risiit illee qaba immoo sagalee wajjin haasoo illee qaba kanarra iyyuu achi tar immoo lafatti qaaman nuu taa'anii jaarsummaa nuu dubbatanii biriin isaa na bira jira hin kennaafi jedhee ture beeki. Lafatti qaaman. Immoo namni biyya kanaa namni waan kana keessa hin beekne hin jiru namni itti himatin hin jiru. Nasrii Aanolee ta'ee, Kiyaar Bashiir ta'ee, Sheekh Abdurrashiidin ta'ee namni waan kana keessa hin beekne kan itti karratti dhaqee ittiin boo'in hin jiru. Kaan bilbilaan, kaan gartee maaliin namni kun marti nama kana jecha takka irraan dubbanne achirraa bilbila irraan kaasu hundi isaanii. Wallaahi. Amma kanneen dhageeffatu ilaala tartiiba deebineetiin uummata kana ilaala warra Dubaay uummata hattuu wajjin sossoo kana eenyurraa eegallee warra haqa namaa saamee kan nyaatee fi kan haqa namaa awwaalillee bifa jaarsummaatiin hadda mana saafiititti wal geenna mana saafii irraa boru mana kana dhageeffadha mana kanarraa fuunee mana biraattis ni geessina bakka kam irratti uummata hattuu leebaa uummata Dubaay yoo xiqqaate birrii miliyoona 2,300 ilma Oromoo irraa nyaate sanuu kaampaanii qabu sanuu gartee ija uummataa dura dhaabbatee suuraan haadhaatiif abbaan harka jiru hayti kan keenya altamtu si cinaa jirra obboleessa keenya Oromoo waan gootu hin dhabdu. Ati ilma Oromootii nama hin saamne yookaan kaampaanii weechi keessaan qabdu tarii yoo tana gartee dhagamaa fi maal dalaydee fidde oowwa keessa dhaabattee barhaa keessa dhaabattee fudhatee kiisha kaayyatee yoo caddise yoo haqa wayii sirraa qabaate yoo gartee karaa wayiitiin biizinasa wayiitiin walitti kennitanii walirraa sheerii arga wayiitiif hagga qabate dhufee jara keenya maarree kunoo mallaqa kanaaf itti kenne kanaaf irraa muradhe haa jedhu akka namummaatitti yaamichi isaa goona. Antaan dabalatee amma wanni ani bara laal baasi yoo birriin inni jechuun wanni kun na biraa iyyuu hin jiru yoo jedhe waaqatu iyyuu ta'e sunillee karaa. Immoo atama waan goota obboleessu amma intinaani asabaa yaada gaarii kaase. Uummata walitti nuu qabi lakkoofsa maatii biyyaallee qopheeffadhu. Inni agaartaami. Lakkoofsa abbaa isaa qabaa. Ka obboleessa isaa qabaa. Lakkoofsa abbaa isaa illee yoo qabaatte lakkoofsa abbaa isaa ka warra addunyaa irra jiru miti ka qabrii keessa jiru nuufidi. Akaakayyuu akkoo isaa qabrii keessatti duute gartee ka isaallee nu barbaada suuraa isaanii nu barbaada suuraa miti janaaza gaafa isaan awwaalanii nu barbaada nama haqa namaa nyaatu maatii warra eebaluutiin maqaan abba torbatti isaan haa badu obboleessu akka nam tokko gadi bahee isarraa waa bituu miti funyaan isa qabatu haqa namaatti barbaadu birrii miliyoona 2,300 nyaata jechuun bara obboleessa kiyya ilma Oromoo irraa hara kan inni dafqa xuruurratee fide akkasii inshaallah anillee irraa bahuudhaaf deema walitti deebinaa mana saafitti wal agarra booda. Ayyee boonaa kiyya obbolummaan gartee biyyoomni wanni marti islaamummaa walitti qabnu sunitti haa dhaga'amu an amma eega lafatti galee sirratti galee ji'a 2 fixuufitin wallaahi kanarraa nyaata nama na danda'a kiraa nama mana na danda'a haakimii an deddeebee deemu nama na danda'ee jiraachaa jira rabbiin takkichi osoo qabdu dhabde jechuudha bara obboleessu hin dalagannee miti dalagattee bara birrii miliyoona 2,200 jechuun miliyoona 2,300 dalagattee lafaa qabdaa bara obboleessu dalagattee namni si nyaate malee dalagachuu hin dhabnee bara. Isa bar birrii an nama biraatiin dheessee namni kun nama gartee diinati nama gartee islaamati deebi'ee bar darasaadha namni kun nama gartee salaanni takka qadaa irratti hin taane nama salaatuttu nama gartee yoo ati hin salaanne nama ofitti sirratti hin buufne waan kana mara amanee birrii ankaawuntii kiyya amanuu dadhabee ankaawuntii irratti na jalaa qaban jedhee birrii ankaawuntii irratti na jalaa baay'annaa fuudhee baasee isatti kenna osoo namni biyyaatu biyya kana keessa jiru namni isarra firoo mannatti aan osoo isa biyya kana keessa jiru nama kana amana.